kan hundeesse gooftaa Yesuus Kiristoos salmaayyuukaa wanti amma haga ammaatti haasa'aa turre hundi bu'uurri isaa cubbuuwwan gurguddoo kan ta'an cubbuuwwan sadan bu'uura gooftaa Yesuus Kiristoos itti agarsiise kana bu'uureffachuudhaan raawwachaa kan turanidha jechuudha duukaa bu'oonni gooftaa Yesuus Kiristoos. Maali nuti hin tsoomnaa? Duukaa bu'oonni kee maaf hin tsoomneedhaniitis gaafii isa gaafatanii ture. Qabsoo amantaa keetii qabsaa'e jedhee kan ajaje jireenya kiristaanummaa keessatti qabsoon jira. Jireenyi isaanii guutummaa guututti tsoomiidhaan kan daawwatamedha. Tsoomiidhaan ture. Hin nyaatan ture. Guyyaa nyaatan guyyaa muraasa isheeyyuu waan baala wayii nyaatan ture. Jireenya kiristaanummaa ortodoksoo jedhu barumsa sootiriyaadhaan kenname keessatti ijji yaraa laalurra gurri yaraa dhaggeeffachuurra miilli yaraatti deemurra. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalatan Waaqayyo kan isin jaalatan jireenya keessan hundatti Waaqayyo duukaa bu'uudhaaf kan yaaddan akkasumas bakkee jirtan hundatti sagalee Waaqayyoo kan dhaggeeffattan maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu amiin. Waaqayyo abbaa keenya jaalala isaatiin arjummaa isaatiin kennaa isaatiin jireenya keenya hunda keessatti nutis kee nu hoogganee guyyaa har'aa kanaan kan nu ga'e barumsa kanas akka waliin barannu kan nu fayyame ayyee Waaqayyoof galanni isaaf haa ta'u. Haadha keenya Giftii qulqulleettii Dubree Maariyaamiifis galanni isheedhaaf haa ta'u. Egaa akkuma beekamu yeroo darbee barumsa tsoomii jedhu keessatti kutaawwan darban keessatti waa'ee tsoomii ilaalleerraa hiikaa tsoomiin maal akka ta'e nyaatnis immoo akka kitaaba qulqulluu keessatti akka mana barumsaa mana amantaa keenyatti akkamiin akka laallamu waliin laallee ture. Akkasumas immoo bara kakuu moofaa keessatti namootni akkamiin gara Waaqayyootti tsoomiidhaan dhiyaachaa akka turan kennaa baay'ee Waaqayyoon akka isaaniif kennaa ture. Kabaja ulfinaa fi beekumsaa fi dandeettii adda addaa akka isaaniif kennaa ture. Hamaa kan jedhamu hunda akka isaanirra darbe Waaqayyoon tsoomii isaaniitiin akka isaan tiskaa ture waliin laallee ture. Kutaa har'aa keessatti immoo mee bara kakuu haaraa silaa barumsicha kan duras kaasneerraa maalidha bara kakuu haaraa keessattuu immoo akka mana kiristaana keenyatti barumsicha kana akkamiin laalla jenneetoon waan muraasaa waliin ilaallaa jechuudha. Hundumaafuu Waaqayyo abbaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos akka waliin barannu ayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa bara kakuu haaraa keessatti tsoomii akka tsoomnu tsoomitoon kan nu barsiise kan nutti agarsiise gooftaa Yesuus Kiristoos kan hundeesse gooftaa Yesuus Kiristoos salmaayyuukaa wanti amma haga ammaatti haasa'aa turre hundi bu'uurri isaa gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4:2 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos cuuphamee barii jechuudha. Gara gammoojjii Qorontos deemee tsoomii jedha. Hojii isaa hunda jalqabuun dura kakuu haaraa waan raawwachuu qabu raawwachuun dura tsoomiidhaan jalqabe jechuudha. Museen taabota Waaqayyoo irraa fudhachuudhaaf guyyaa 40 akka tsoome gooftaa Yesuus Kiristoos immoo waadaa haaraa isa nuuf ta'u nuuf kennuudhaaf waan hojjetu hunda hojjechuu jalqabuudhaaf barumsa isaa jalqabuudhaaf tsoomiidhaan jalqabe jechuudha. Tsoomii kanaan
guyyoota 40 gammoojjii Qorontos keessatti tsoometoon kan nu barsiisuudhaan barumsa nuuf laate yookiin daandii karaa nuuf tolche irraan kan hafe cubbuuwwan gurguddoo kan ta'an cubbuuwwan sadan inni tokko of tuulummaa ta'biit isa jedhamu, inni lammaffaa sissit isa waakkachoo isa jedhamu, sissit isa jedhamu kana kan akka ofirraa ittiin qollu kan ittiin mo'an meeshaa qabsuuraallee akka ta'e kan nutti agarsiise Gooftaa Yesuus Kiristoos seera kana hundeessee yookiin immoo hojjetee ta'uu nutti agarsiise. Nuti kaa waan Kiristoos barsiise, waan Kiristoos hojjete, waan Kiristoos nutti himedha. Beeta kiristaanni kan ittiin hundoofte. Manni kiristaanaa waan Kiristoosin nu barsiiseen alaa homaayyuu hin qabdu. Kiristoos mataa mana kiristaanaati akkuma jedhame. Bu'urri mana kiristaanaa, mataan mana kiristaanaa, qaamni mana kiristaanaa, eenyummaan mana kiristaanaa Kiristoosi. Kiristoos wanti akka bu'uraatti mana kiristaanatiif kenne, barsiise, hojjete, agarsiise inni guddaan inni tokko tsoomidha jechuudha. Tsoomii kanaanis immoo cubbuuwwan sadan isa gurguddaa jedhaman. Biyya lafaatti namootni kan ittiin qoramu, kiristaanonni kan ittiin qoraman cubbuuwwan sadan kan ittiin mo'atee nutti agarsiisedha jechuudha Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanarraan kan hafe akkuma yeroo darbe kutaa darbe irratti kaasne tsoomii kana Gooftaa Yesuus Kiristoos tsoomii kan dhiise miti. Duuka bu'oonni Gooftaa Yesuus Kiristoos tsoomii kana tsoomaniiru. Tsoomiin jireenya isaanii keessatti bu'uura Gooftaa Yesuus Kiristoos itti agarsiise kana bu'uureffachuudhaan raawwachaa kan turanidha jechuudha duuka bu'oonni Gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 21 irratti yookiin Maarqos Wangeela Maarqos 9:2 irratti duuka bu'oota isaa waa isa gaafatanii ture. Gaafin isaan gaafatan maalidha? Deemaa aangoo isiniif kenneera, barsiisaa, fayyisaa, waa baay'ee jedhee erga isaan ajajee deeman booddee nama dhukkubsatee tokko fayyisuu dadhabanii jedha. Gaaf kana Gooftatti deebisan. Yaa Gooftaa nuti immoo dadhabne mee fayyisee jedhanii itti laatan? Fayyise. Hai. Nuti kan fayyisuu dadhabne ati kan fayyiste maalidhaa jedhaniini. Dhukkubni akkanaa, seexanni akkanaa tsoomii fi kadhannaadhaan malee hin bahu jedheen tsoomiin baay'ee barbaachisaa jireenya isaanii keessatti waan ittiin jiraachuu qaban akka ta'e itti agarsiise. Wangeela Maatewos irratti akkuma sila isiniif kaase boqonnaa 6 irratti waa'ee tsoomii barsiiseera. Yeroo tsoomtan akkasiin tsooma. Bu'uura kan jenne kanaaf barumsicha kan nu barsiise Gooftaa Yesuus Kiristoos. Manni kiristaanaa keenya immoo waan Kiristoos barsiise raawwatti. Ijoollee ishii barsiiste yeroo tsoomtan akkasiin tsoomaa jedhama. Gaaf biraa Fariisaawwan namootni Gooftaadhaan morman maali nuti hin tsoomnaa? Duuka bu'oonni kee maaf hin tsoomne jedhaniitis gaafii isa gaafatanii ture. Amma yeroo itti tsoomanii miti. Miizeen yeroo misirroo wajjin jiraatu hin tsoomu. Garuu yeroo misirroon isaanii adda bahe ni tsooma. Anis yeroon fudhatamu biraa yeroon gaheera. Yeroo saniin tsoomu jedheetoon tsoomiin akka barbaachisaa ta'e akka tsoomuu qaban Gooftaa Yesuus Kiristoos barsiiseera. Bu'uurri tsoomii bara kakuu haaraa keessa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa arganii duuka bu'oonni Gooftaa Yesuus Kiristoos tsoomaniiru. Kanaaf wanti nu shakkisiisus hin jiru. Wanti gaafis nutti kaasu hin jiru. Nyaataaf jennee gaafii adda addaa kaasuu dandeenya. Jaalala nyaatarraa, jaalala biyya lafaa kanarraa kaanee toon. Garuu tsoomiin kan Waaqayyooti. Garuu tsoomiin kan Kiristoos.
Maaliif soomna jenneetis yoo kaasu barbaanne soomin maaliidhaaf soomna? Maal faayidaan soomin jennee yoo kaasne? Tokkoffaa Waaqayyoo kadhachuudhaaf eebba Waaqayyoo irraa argachuudhaaf soomin soomna. Akkuma sila isiniif kaase kitaaba Izraa irratti boqonnaa 8 lakkoofsa 21 irratti akka kabaja argannu mataa keenya lubbuu keenya akka of gadi qabnu soomii yaa soomnu Waaqayyos akka nuuf araaramu nus qabeenya keenyas maatii keenyas biyya keenyas akka nuuf eegu gara Waaqayyootti soomiidhaan akka kadhanneetoon Izraan uummata isaatiif uummata Israa'eliif labsii yookiin dubbii dubbateedha. Isaayyaas 4:3 irrattis soomiin Waaqayyo irraa eebba argachuudhaaf akka soomnu akka soomu qabnu. Walumaa gala immoo waan duratti kaasni sun hundumtu Waaqayyo irraa waa argachuuf kabaja argachuuf kennaa baay'ee argachuuf kan soomnudha. Kennaan Waaqayyo callisameetumaan argamuun fi ijoollee Waaqayyo. Kennaan Waaqayyo fokkorriidhaan hin argamu. Kennaan Waaqayyo beekumsa dandeettiidhaan yookiin immoo abshaalummaadhaan kan argamu miti. Kabajni Waaqayyo callisameetu miti. Soomiidhaan abbootiin keenya kan argachaa turan. Soomiidhaan kennaan Waaqayyo isaaniif baay'atee toon. Raajiiwwan dinqiiwwan biyya lafaa kanarratti hojjechaa kan turan. Durii jalqabee bara kakuu haaraa booddee abbootiin keenya gurguddoon mana kosaatuun monokseewwan baataawiin kabaja guddaa kan argatan soomiidhaani. Kanaan ala soba. Wanti biyya lafaa kanarratti arginu maqaa Waaqayyootiin godhame jedhameetoon karaa adda addaa haasamu odeeffamu soomiidhaan ala wanti hojjetamu kennaan Waaqayyoos kennamu hin jiru. Matsaaf Qidduusii keessatti eessa jira ree wanti akkasii? Inumaayyuu Gooftaa Yesuus Kiristoos yaa Gooftaa yeroo san jedha namoonni si beekna naan jedhu ani isin hin beekun jedhaani maqaa koo kan waamini miti jedheera Gooftaa Yesuus Kiristoos. Maqaa isaa waamuudhaan miti fokkorriidhaan miti Waaqayyo kan argamu. Maqaa waamuu yeroo jedhu tasuma seera malee daandii Waaqayyoon barsiiseen ala jechuu kiyya. Karaa Waaqayyoon ittiin argannuun ala jechuu kiyya. Jireenya biyya lafaatiin jechuu koodha. Quufaa fi nyaata dhugaatiidhaan sagaagalummaa keessa kan jiru jechuu kiyyadha. Kanaaf kabaja eebba waan Waaqayyo irraa barbaannu kan argannu yoo rakkoo qabaanne rakkoo keenya himachuu kan qabnu. Yoo jireenya keenya keessatti waan humnaa ol ta'e nu qunname Waaqayyo fuulduratti kadhaadhaan dhiyeeffachuu kan qabnu. Lubbuun keenya kadhaadhaan dhaabbachuu kan qabnu. Foon keenya soomitoon ta'uu qaba ijoollee Waaqayyo. Soomiidhaan. Inni biraa akkuma sila yeroo kaasne gaabbii galuudhaaf baay'ee soomiin barbaachisaadha. Akkuma raajii Yoonaas irratti akkuma Daani'eel kadhannaa isaati irratti badii raawwanneerra yaa Waaqayyo nu dhiisi nuuf dhiisi nurraa dhiisi nurraa deebisi jedhaniitoon soomiidhaan Waaqayyoon kadhatanii Waaqayyoon immoo cubbuu isaanii irraa dhiise irraa deebise badii isaan irraa deebisee dhiifama godheef san jechuudha. Sadaffaa irratti diina mo'achuudhaaf seexana mo'achuudhaaf soomiin baay'ee barbaachisaadha. Kuni waan inni duratti jedheen kan wal qabatudha. Ammas yoo ta'e fokkorriidhaan miti ijoollee Waaqayyoo. Ijoolleen Waaqayyoo kadhannaadhaan seexana kan mo'atan of gadi qabuudhaan seexana kan mo'annu. Of gadi qabu jechuun Waaqayyoo fuulduratti yeroo hunda cubbuu keenya ilaaluudhaan diina keenya kan mo'annu soomiidhaani. Yoo soomneedhaan immoo of gadi qabuu kan dandeenyu. Kiristaana tokkoof immoo seexanaan lolli yookiin immoo diinummaa seexanaa hanga jirutti kan jirudha.
seexanni diina kiristaanotaaf akka karaa waaqayyoo hin deemne isa jalqabne akka gaarii jalqabne akka hin xumurre kan nu taasisu bakkee hundatti gufuu kan nutti ta'u waan gaarii tarkaanfachuudhaaf deemnaaf gaafa jenne dursee ittisuu kan barbaadu gufuu kan ta'u yaada biraatiin kan nu barjaajessu isaan waraana keenya kaafanneetoon loluu kan dandeenyu tsoomiidhaan meeshaan qabsuura keenya tsoomiidha kadhannaadha tsoomiidha kanaaf qulqulluu Phaawulos ጢሞቴዎሲፍ isa barreesse irratti መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል jedheetoon qabsoo amantaa keetii qabsaa'e jedhee kan ajaje jireenya kiristaanummaa keessatti qabsoon jira tagaadiluu alle kanaaf immoo qabsaa'uu qabna yoo qabsoofnu immoo meeshaa qabaachuu qabna jechuudha meeshaadhaan ala qabsaa'uun hin danda'amu meeshaa qabaachuu qabna meeshaan kun immoo የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ ጀዴቶን ይሰሰበ ኤፌሶኒፍ በርሲሴ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር አንሱ ሜሻ ዋቀዩ ሰገሌ ዋቀዩ ቀበዳ ካይ ከራከናን ዱላ ኢኒ ወራነ እስንረትበን ዮኪን ወራኒ ኬሰን ዲንማን ኢሳ ዲኒ ኬሰን ሎሊ ኬሰን ኢሳ ፎኒን አርጊተኒ ቤክተኒ ሚቲ አፉራ ካንተይዳ ከነርካን እንቀበም ከነጃኒ ሙለኔ kanaaf meeshaa waaqayyootu nama barbaachisa ulee miti kanaaf dubbii afaanitii miti kanaaf beekumsaa miti kanaaf jireenya kiristaanummaatu barbaachisa kanaaf jireenya kiristaanummaa immoo tsoomiidha kadhannaadha tsoomiin bakkee jiru seexana mo'achuun ni danda'ama jireenyi tsoomiidhaan daawwatame yookiin jireenyi tsoomiidhaan jiraatu namni tokko hin mo'atu diina isaa jechuudha. Kanaaf waan qulqulluu Phaawulos sila waa'ee nyaata baay'ee nutti mee akka nu fayyadne akka nutti agarsiisan tsoomiin immoo meeshaa qabsoo diina keenya ittiin ofirraa qoddu kaayyoo keenya isa dhugaa jalqabne akka dhumaan bakkee dhumaatiin geenyu akka kan nu taasisudha. Tsoomiidha. Maali jireenya isaanii keessatti koo abbootiin keenya akkasitti kan dabarsan hanga dhumaatti tsooma turanidha. Qulqulloonni Waaqayyoo akkuma biyya keenyatti otoo kaasnee abbaan keenya qulqulluun Takla Hayimaanoot jireenyi isaanii guutummaan guututti tsoomiidhaan kan daawwatamedha. Tsoomiidhaan ture. Hin nyaatan ture. Guyyaa nyaatan guyyaa muraasa isheeyyuu waan baala wayii nyaatan ture. Jireenya akkasii keessatti amma dadhabanii hanga miilli isaanillee irraa citutti tsoomiidhaan dhaabbatan humna Waaqayyoo qabu ture. Jireenya kana hunda keessatti immoo qormaanni isaan irraa nafni ni qoramu ture. Qormaata qabu ture. Hanga dhumaattis immoo mo'anne hin jenne. Abbaa maqaarsis hin jenne. Inxoonsi faanis hin jenne. Kas jedhani miti inxoonsi. Gaafa mootummaa Waaqayyoo seexana mo'atteetta gaafa mo'anne na mo'attees gaafa jedheen anoos mo'anne jedhu ture. Gaafa mootummaa Waaqayyoo seenanii of argan ammas mo'adheera jedhaniidha. Otoo nyaatiin jireenya kana kan dabarsaa turan. Takla Hayimaanoot abbaan keenya otoo hin nyaatiin garuu immoo yeroo hunda of gadi qabanii ani maalan godhe, ani maalan humna qaba, ani maalan danda'a jechaa turan. Kennaan Waaqayyoo immoo isaaniif baay'atee luba samii ta'anii toon hanga luba samii wajjin kiruubeel luboota 24 duukaa Waaqayyoon akka galateeffatan kan ta'an tsoomiidhaan diina kan mo'annu tsoomiidhaan qulqullummaa kan keenya kan taasisnu. Jireenya kiristaanummaa ortodoksii jedhu barumsa sootiriyaadhaan kenname keessatti barumsi bal'aan laattameera. Tsoomiidhaan kana kan gonfannu. Diina keenya immoo kan injifannu tsoomiidhaan.
inni biraa of gadi qabuudhaaf nu gargaara. Namni of gadi qabu gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhe? Yoo of gadi qabdan ani immoo olan isin kaasa jedhe. Namni of gadi qabu Waaqayyo fuulduratti nama ol ka'uudha. Namni of gadi qabu kan danda'u yoo beela'e, yoo tsoomedha. Yoo foon isaa dadhabsiise, foon yoo quufe yoomiyyuu of gadi hin qabu. Ani beekadha, ani olaanaadha, ani humna hin qabu, ani nan injiisadha, ani nan danda'a jedha. Ani beekadha jedha. Ani maalan balleessedha, cubbuu maalan godheedha. Anaaf uumame jedha. Waan hunda ofiif sassaabbata. Waan hunda ofiif caqasa. Qulqulluu Daawit namni dadhabaan sanaaf isa jedhu jechuudha. Waaqayyoon hin jiru jedha jedhe. Akkas ta'a namni of tuulan. Gaafa Waaqayyoon waan hunda nu ibsee cubbuu keenya akka gaabbii gallu yeroo of nuuf kenne. Jireenya keenya hunda keessatti nu hooggane. Daandii keenya hunda keessatti nu eege. Ni daganna. Humna keenya ni jenna. Beekumsa keenya ni jenna. Dandeettii keenya ni jenna. Of gadi qabuun immoo kiristaanummaa keessatti jireenya isa bu'uura kiristaanummaati. Gooftaan yeroo nu barsiisu of gadi qabeeti nutti agarsiisa. Dhaloota isaatirraa, dhalachuu isaatirraa jalqabee toon. Dhalachuu isaatirraa jalqabee toon. Beetleheemirraa jalqabee hanga Qaraaniyootti otoo ilaalle Kiristoos kan nu barsiise of gadi qabuudha. Fokkorriis miti. Qulqulloota arrabsuu miti. Qulqulloota irratti dubbachuu miti. Nuyi akka isaaniiti jechuu miti. Maal beeku jechuu miti. Beeta kiristaanaan mormuu miti Kiristoos kan nu barsiise. Of gadi qabu nu barsiise. Maarree kanaan alaa akkamitti Kiristoos duuka namni jiraachuu danda'a? Soba. Kiristoos kan biraa yoo ta'e malee Kiristoos Beetlehem irratti haadha keenya giiftii qulqulleettii dubree Maariyaam irra dhalate. Dhala namaatiif jedhee biyya lafaa kanarratti coophame waan raawwachuu qabu raawwate gadaama Qorontoos irratti tsoome. Qeeqayyaafatti qabamee reebbamaa bulee fannoo gidiraa 13 baatee nuuf jedhee toon jechuudha. Fannoo baatee Qaraaniyoo irratti kan fannifame. Guyyaa jimaataa fannifamee guyyaa dilbata du'a moo'ee kan ka'e Gooftaa Yesuus Kiristoos kan nu barsiise kanadha. Mee gaaf tokko of tuulummaa nu barsiiseera. Nama dinqaan yeroo of tuultonni tokko yeroodha. Haadha isaallee injifate maal Gooftaa Yesuus Kiristoositu akkas jedha. Dhuguma Gooftaa Yesuus Kiristoos afaan isaa keessa hammeenyi yaraan ba'a. Inkwaan haadha isaati miti Fariisaayii fi Saduqaayanotaaf maal deebisaa ture? Gaafa gidiraadhaaf dhaabbatu Phiilaaxoosiif maal deebisaa ture? Namni of gadi qabu kan barachuu qabu Kiristoos irraa. Kiristoosin caalaa kan nu barsiisan jiru. Kiristoos irraa waan baraniif immoo haadhi keenya kan qulqulloonni Waaqayyoo hundumtuu kana keessa darbanii nu barsiisaniiru. Kan haadha keenya giiftii qulqulleettii dubree Maariyaam immoo dinqiidha. Raajiidha. Of gadi qabuun ishee jechuudha. Mee ilaalakaa isaan Waaqayyoo akkanadha. Abbootii qulqulloota isa jalqaba Abrahaam irraa jalqabnee hanga dhumaa jiran otoo ilaalle akkamitti Waaqayyo fuulduratti akka of xiqqeessaa turan. Akkamiin waan gaarii namootaaf yaadaa akka turan. Inni amma arginu garuu akkasii miti biyya lafaa kanarratti. Ijoolleen Waaqayyoo akka hin dogongorre. Ijoolleen Waaqayyoo akka daandii keessaa hin baane yeroo hunda of gadi qabnee kan jiraannu Waaqayyoo fuulduratti kabaja qabnu waan beeknuufi. Kennaa inni nuuf kennisiisu waan beeknuufi kun immoo tsoomiidhaan kan argamudha. Yoo of gadi qabnee nama sin jaalanna namaafis waa gochuu hin barbaanna. Nama rakkatee hin gargaarra. Nama beela'ee beeluu baasna. Beela baasna. Nama dhoobatee dheebuu baasna. Qulqulluu Daawit faarfannaa 41 lakkoofsa 1 irratti lubbuun koo gara Waaqayyoo hawwiteedha. Yooman Waaqayyo bira ga'a, yooman Waaqayyo argadhaedha. Akkanadha abbootiin keenya akkas kan jedhan malee fokkorrii biraan qaban. Yoom Waaqayyo bira yoom gara hawwiteedha nan hawweedha.
jireenya tsoomii keessa jirudha. Inni biraa isiniif kaasu tsoomiin tajaajilaaf baay'ee barbaachisaadha. Gooftaanis kan nu barsiisa. Tajaajila dura. Museen jalqaba taabota fudhachuun dura tsoomi. Abbootiin gurguddoon hundi isaaniitu akkasitti dabarsan. Gooftaa Yesuus Kiristoosis kana nutti agarsiisa jechuudha. Kana nu barsiisa jechuudha. Tsoomiidhaan jalqabe hojii isaa. Duuka bu'oonni Gooftaa Yesuus Kiristoos seera duuka bu'ootaa sirriitti ilaala. Lakkoofsa 13 boqonnaa 13 lakkoofsa 2 hanga 3 irratti Phaawulosiif Barnaabaas tsoomiirra otoo jiranuu filatamanii jedha tajaajila Waaqayyootiif. Otoo tsoomiif kadhannaarra jiranuu tajaajilaaf filataman. Dursa tsooma turan. Akkana kaasilaa otoo ta'e dhugaan akkana daandiin Waaqayyoo akkanadha. Nus jireenya keenya kam gaa'ela keenya dura tsoomuu qabna. Tajaajilaatti bobbaanu hunda dura tsoomuu qabna. Waan gaarii yaadne hundatti tsoomuu qabna. Jireenya keenya hunda keessatti tsoomuu qabna. Manni kiristaanaa immoo kanaaf seera nu tumteetti. Seera isheen nu hojjette keessatti immoo jiraanne yoo dabarsine baay'ee salphaa ta'a jechuudha kuni. Kanaaf tsoomiin baay'ee jireenya baay'ee barbaachisaa fi kanaan itti jiraannudha. Maalirraa tsoomna yaada jedhu kanan isiniif kaasa. Maalirraa tsoomna kiristaanonni? Tsoomii maalirraa tsoomna? Inni tokko tsoomiin akkuma seeraa yeroo darbee barumsa keenya keessatti kaasne yeroo seera murtaa'e keessatti yeroo seeraan beekame keessatti nyaataaf dhugaatirraa tsoomna jechuudha. Kun yeroo qaba. Yeroon tsoomii jalqabnu jira, yeroon itti xumurru hin jira jechuudha. Yeroon jalqabnu jira, yeroon itti xumurru hin jira jechuudha. Kuni tsoomii nyaatarraa of dhorkinudha. Kuni tsoomii foon keenya dadhabsiisnee toon gara Waaqayyootti ittiin dhiyaachuudhaaf lubbuu keenya ittiin dhiyeessinu. Foon lubbuu keenya ittiin qulqulleessinee toon ittiin dhiyaannudha. Inni lammataa tsoomiin akka abbaan keenya qulqulluu Yaareed jedhe tsoomii cubbuurraa tsoomnudha. Yaareed qulqulluun maal jedheera? Isa tsoomii abiyyi tsooma duggaa isa jedhamu zawarada isa jedhamu dilbata isa jalqabaa abiyyi tsoomii jechuudha. Isa irratti maal jedheera guyyaa lammaffaa irratti? Ijji yaraa laalurra, gurri yaraa dhaggeeffachuurra, miilli yaraatti deemurra, harki yaraa hojjechuurra, qaamni keenya hundumtuu yaraarraa of yaa qaban yaa tsoomanii jedha, yaa dhorkamanii jedha. Kuni kallattii sirriitti ilaaluun nu barbaachisa. Kiristaanaaf kuni garuu tsoomii hiika qabus miti. Kanaaf tsoomii hiika hin qabne jira jechuudha kan. Cubbuurraa tsoomiin tsoomnu tsoomii hiika hin qabnedha. Tsoomiin hiika qabu tsoomii nyaatarraa dhorkamnudha. Tsoomii hiika hin qabne yeroo hunda tsoomuu kan qabnu. Gooftaa Yesuus Kiristoos qulqulloonni hundi kan nutti agarsiisan. Maal jedha Luqaas wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ጀዳ ዋይ ዘካርያስ ኤልሳቤጥ ሩካስ ያለ ነቀፋ በዲ ሞርሚ የራተኮ ማለ ዋቀዮ ፍንረት ቁልቁልና እንደደቢያ ከንጅራን ነሞታ ዋቀዮ ትራኒ ጀዳ ኩኒዝ ጾሚ ሂከን ቀምነ ይሮ ሁንዳ ዋቀዮ ፍንረት ቁልቁልና እንደደቢው ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማል ጀደኑ በርቶስ የወንጌላ ዮሐንስ ኩዳፍር ለኮፍሳ ኩዳሸንረት ከነጃለቱ አጀጀኮ ያየጉ የነጃለተን አጀጀኮ ያየጉ ኩኒ ሂከን ቀሞቹ ጾሚ ሂከን ቀምነ ዳይጆል ባቀ የሮ ሁንዱማ ከነኬሳ ባው ቀምና ጩቡራ ዴቢው ቀምና ዋቀዮ ፍንረት ጩቡ ሁጀቹራ ኦፍ ቀቡ ቀምና ኩኒ ጾሚ የሮ ሁንዳት የቹ አኩማ ቁልቁሉ ያሬድ ጀደ ክርስቲያኑማ ከሰት ሀርኪ ኬኝ እጅ ኬኝ ፎን ኬኛው እንዴቹዳ ቀምኒ ሚራ ኬኝ ሁንዱምቱ ዋቀዮ አጀጀሙ አቦማም ከዋቀዮ ተቹዳ ከና ጾሚ ኩኒ ሂካን ቀቡ የሮ ሁንደ ጾምና ጾሚን ሂካ ቀቡ ገሩ ጾሚ ኛተራ ጾምኑዳ የሮሰን ፎንኛኑ ዱጋቲ አዳዳን ዱግኑ ዋን ፎን ኬኛ ገቢሱፍ ቁብሱን ፎን ቁርጡሚ ደበለቴቶን ሂኛኑ እቹ ዳይሮ ከና አካ
abbootiin keenya nu barsiisanitti jechuu barbaadeen. Kanaaf akkaataa kanaatiin tsoomii akka ittiin fayyadamnu barumsa kanarraa akka itti fayyadamnu barbaachisaa jechuudha. Waaqayyos kana hundaaf ayyama isaa nuuf haa ta'u, hunduma keenyaaf dandeettii isaa nuuf haa laatu. Eebbi haadha keenyaa Giftii Qulqulleettii Dubree Maariyaam eebbi qulqullootaa nu duukaa haa ta'u. Ameen.